Tum barbadu umadani kodole filatenta latu narati fachisa ananul masatu umadani kodole filatenta latu narati fachisa. Nagaa Waaqayyo siif baay'ee tumaate Waaqayyo iddoo jirtanitti akkamitti nagaa keessanii ana poolisiisan baasere bisa qalaadha. Guyyaarraa Waaqayyo carraa nuuf kenne obboloota konkolaataa kana keessatti argitan warri kan immoo kan biraarranii miilaan mataadhaan nu ba'aa jiru. Rinni konkolaataa waan jiruufi garuu Waaqayyo nu gargaaree marsaa 11ffaa sirna cuuphaa raawwachuudhaaf namoota Waaqayyo nu kenne barsiifnee guyyaarraa kan immoo cuuphaadhaan geenye jirra. Waaqayyo hojii isaa hojii baay'ee dinqisiisaa ajaa'ibsiisaa hojjetaa jira. Akkuma isin beektani waldaa keenya keessatti Waaqayyo namoota baay'ee dhukkuba foon irraallee hiikaa jira. Dhukkuba hafuuraa irraallee isaan hiikaa jira. Baay'een hidhaa keessaa ba'aa jiru. Kalatti dabalee immoo lubbuu haaraa namoota haaraa gara mootummaa isaatiitti fidaa jira Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo ulfinaa fudhatu. Isinis kallattii teessan jiraattan hundumaatti biyya jirtan teessaniin wajjin hojii Waaqayyo akka hojjettan isin affeera. Maaliifi hojii Waaqayyo humna ofiitiin qarshii ofiitiin beekumsa ofiitiin hojjechuun hin danda'ama. Hojii Waaqayyo nu wajjin nutti fayyadamee hojjetaa jiru kanatti namoonni gammadanii nu bira dhaabachuudhaan hojii Waaqayyo akka hojjettanii waamicha isinii godha. Akkuma kana akkas gammachuu yeroo namoota lubbuu haaraa argannee cuumnu kan wajjiniin akka hirmaattanii kallattiidhaan isin biraan ga'uu jaallanneerra. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Gara laga cuuphaatti deemaa jirra nu wajjiniin amma gara cuuphaatti wajjin deemna. Waaqayyo isin eebbisu. Takuman jiruriansa midage jirata barri zarran darbu ne Waaqayyoda sagale sanga wakala barati abasina bayi umawan numa ndogasi sikae mokasi ramaka toku zani akakota koti jirube kai Amar famu de sonolicha Isakan itakurage Imiman boita Galatan Amar famu de sonolicha Isakan itakurage Imiman boita Egaan akkuma silas beeksisaa ture amma kunoo iddoo cuuphaa keenyarraa laga cuuphaa jirra. Obbolooti keenya qopheera jiru qophaa'anii jiru. Isinis akkana wajjiniin turtii gootanii asumaan dhaamsa koo isinii dhaama. Iddoo jirtanitti kadhata keessaniin akkana wajjin taatanii waamicha isinii godha. Waaqayyo isin eebbisu. Baay'ee Waaqayyotti gammanneerra. Waaqayyo namoota hamma kana nuu kennuu isaatti ammas marsaa kan biraadhaa fi qopheerra kan jiran jiru cuuphaa gadi fagoo fudhachuudhaa fi marsaa itti aanusi barataa kan jiran baay'ee isaanii jiru. Waa'ee isaatiif illee Waaqayyo nu galateeffadha. Waaqayyo galata fudhatu. Turtiin wajjiniin turtan keessatti wajjiniin Waaqayyoon kadhachaa Waaqayyoon eebbisaa akkasiin wajjin turtan isin affeera. Amma kallattiidhumaan gara cuuphaa wajjin deemna nu hordofaa. Guyyaan kun isiniif guyyaa jijjiiramaadha. Har'aa kee hamaan isin hin danda'u. Har'aa kee xinqolaan isin hin danda'u. Har'aa kee digimtiin isin hin danda'u. Kana boodatti nama haaraadha. Kan kee ola jedhu. Har'a booda immoo isaan namoota gara keetti fiduudhaan dhugaa ba'uudhaan siif hojjechuudhaan gara deemanitti hojii kee hojjetanii namoota dura jalaa baasuudhaan akka isaan hojii kee hojjechuu jalqabanitti har'a gaafa isaan cuubaman abiddi kee irraa dhufu. Hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Abiddaan tuqamaa. Humnaan tuqamaa. Badinni isaan argata. Dhukkuba yeroo dheeraa baatanii kana keessa kan jiran
gaafa cubaman dhiisanii abbaan maqaa Yesuusiin dhiisanii abbaan bara baraa waan nu laatteef si haa galatu buluu kana waan qaba hamma dhumaatti harka keenya wajjin haa ta'u inni hamaan bishaan kana irratti hin hojjetu qilleensa kana irratti hin hojjetin hafuurri keenya haa gargaaru maqaa Yesuusiin ameen. Abbaa koo caleen jedhini waa'ee lammii koo jibbama kan biyya kamiitu akkasii keenya dangamaa dhiibama Abbaa koo caleen jedhini waa'ee lammii koo jibbama Dabalee yuutiin miidhamne jiila qabna waan hin turre obboloota hedduu dhabne yoo muffee jedhee boqota garaa saba koonni gadde dhimma keenya maaliif goote gabaa keessa badde waan gaafanneef deebii dhabne dabalee yuutiin miidhamne Jila kamna waan hin turre obboloota hedduu dhabne yoo muffee jedhee boqota garaa saba koonni gadde Maan bishaan lixoo. Binat. Maaf. Yesus moe. Amin jedha. Amen. Yuru giddu jira iga tola namna deessu dhoqqee sobaanutti dibe maqaa keenya kan balleessu hiika dhabee maa bubbulee gaaffii sunoo gaaffiidhuma ammas yooti kaate malee lubbuun dhaloota ofiidhuma har'a yuru giddu jira iga tola namna deessu dhoqqee sobaanutti dibe maqaa keenya kan balleessu hiika dhabee maa bubbulee gaaffii sunoo gaaffiidhuma ammas yooti kaate malee lubbuun dhaloota ofiidhuma Dumadidduun gala Dumadidduun gala Dumadidduun gala Dumadidduun gala Dumadidduun gala Namiko hingala Haala dukkaanuuf yaada koo
sagalee kee beeka garaan koo na waami si jalaa na waaddaa akkati jette tan jiraadha haala dhugaan ofu yaada koo sagalee kee beeka garaan koo na waami si jalaa na waaddaa akkati jette tan jiraadha bishaanicha nama sodaachisa kan fuuldura deemu duubatti deebisa biyya dukkaan kaadhu mirri koo si beeka gaaffii si gaafadheen deebisirraa eega deebigaa jabeessina malee akka daa'imaan dhandharraana qajeelfama sirraa barbaanna badee badu namni si beeku dhoksaan bara kanaa maalinni kan dhaloota daandiirra teegu Boleessaan usaachise lubbuu mallatteeffatee fiika qulqulleeffadheen taa'ise inni harka isaarra jiru dhiiga gaafati gaaffii nu gaafatte maal jennee siif deebifna laata harrayyuu boqonnaa si dhowwee iyyaa fi bimmaa wallaalota ijoolleen kee harka keenya kaasne yaada keenya lakkasiin jennaa nuti ijoolleen kee harka keenya kaasne yaada keenya lakkasiin jennaa jajjabeessite yaada keenya nutti agarsiise dhaala keenya kan nu qajeelchus hin qabnuuti nun dhiisin gati dhiiga keeti jajjabeessite yaada keenya nutti agarsiise dhaala keenya kan nu qajeelchus hin qabnuuti nun dhiisin gati dhiiga keeti jajjabeessite yaada keenya nutti agarsiisi dhaala keenya kan nu qajeelchus hin qabnuuti nun dhiisin gati dhiiga keeti My vida para isso.
But